يا إله العالمين يا موتي الركيسة أمرادك يا بيتك داكونا دكيسة أمان جيرادون بيكو بيتي دنيا كيسة يا الله انسن جال داسيتو بيكوان إرمانا أمتا لالي وادا سيسين إندان داموتا تيكو غافاتي وادا تيك لفو ماكا akka amma abbitti jira kana dhugaadha ijoolleen kun yoo nama gargaaran duubatti jiran hin gargaaran abbitti jira kana bakki rakkoon takka hin jiru anarratti dhiisi anatu waan keessa ittiin baatu walitti qabaa jedhe yoo mormootu waan tan uummata irraan argin haala qilleensa amma jiru kanaan oromoon karakkoo himatu malee karakkataa baasu waan hin jirreef ani kijibaa ta'uu barbaadu quraanii asliin nama arrabsa malee kijibuu san barbaada beekta wanni du'aan dargitee addunyaa kanatti nama biratti si ajjeesu kijiba yoo nama arrabite nama dhiifama gaafata yoo kijibde garuu rabbiin birattillee nama birattillee ati kijibummaa maqaan kee yoo si bade gaarii miti amma ani waadaa siin seenu ofirrattillee hin fudhu sii mokkora yoo kamilka waan tilmaama milkoofnu argu taate waadaa sii seena lafaa ka'ee waadaa siin seenu wanni gasirallee dhufuu didee hirmaachuu didee fi warri tiktookii kun simmeetaawudha maqaa isaa aanamni waamee galateeffatuuf du'aa godhuuf hin galmeessa deebi'ee hin kennu kuni gargaarsa uummataati irrattillee warra buqqaa irratti warra beelaa irratti nama dhuunfaa irratti yeroo hedduu irra deddeebinee argineerra waadaa galman ga'u ummanni ummata waadaa nyaatu ummata waadaa baatu miti ijibbaata kamisa dhufu sii gaya yoo hirmaannaa guyyaa lama ta'e namni sosocho'aa jiraate waadaa sii seenaa inshaallah rabbi si halaafisu rakkinni duubni bal'ina akka rakkatanitti nafanii akka bal'oo duuballee rakkachuu jira sii galee kanaaf inshaallah kamisa mana dhufee viidiyoo sii hojjedhee achirratti dhaabbanne obboleewwan kennu ijoollee koo itaabbitti faallee waan isaan irra gayan deebii eeggannee laallaa asumaanuu mootu warroonni fakkeenya nurraa haa fudhatan jettan na dubbisuu dandeettu jechuudha. Irra hedduu akkasitti milkaa amma namni gareen tokko wal gurmeessee waan danda'u yoo godhee asliin kun waa kana harka qabna viidiyoo jedhu yakkurraa namni wallaalee kenna amma taraaroo sana akkasitti gargaaraa ture viidiyoo tokkorraa tokko laalee namni nama gargaara sii galee kanaaf anama mallayni haqatti wanni na bira jiru $100 waan isin haasayaa turtanirra namni viidiyoo keessan dhaga'ee anaa achirra sagalee keessan argin na bira jiru mallayni haqi kee $100 qofa kaniin ala namni naa barreessee waan kee na gaafate hin jiru namni ergina jedhallee hin jiru kanaadarraa mucayyoo wayita maalfiyaa jedhamtuun ijoollee arsiitii asaasa $100 ergite torbaan gayyoo mallayni saniin ala wallaahi yoo akka carraa namni ganaa ergu jiraate si ergina jedhallee qalbii aslitti si ergina jedhallee jiraate kun olaayee bira jira dubbadhu annamni alfiya mucayyoo haadha ilmaa shanii sanii geessi viidiyoo naa hojjedhu naan jedha si qofa akka carraa namni ergitee hin jiraatte immoo si hin jiroo jiraate ati maqaa takkasuu hin dandeetta jechuudha. Ani waa takka saalan beeku mallaqa namaatti irraa nama ajaa qabu miti hin beektan akkasi kamisa viidiyoo si hojjedhee silaa boru beellama wayii qaba isaallee akkasi harbaadhayyuu kamisa firiidha guyyaa kamisa allaabillee seenuu hin beektanii kamisa dhufee boqonnaa waan ta'eef anillee haajaan qabu kamisa viidiyoo waliin hojjenna waan ummanni irratti hirmaatu laallee san booda murteessinaa siin jechuu fi abbitti lakkoofsa tokko barreessaa jira galchi. Abittiin kun galchanii jira. Guyyaa kamisaa atiin dhufeenya maa asli? Asli salaam alaikum. Maan operaasyoonii ta'a barin dhukkubaanii jira. Waalaikum assalaam. Maal ta'e? Mee ko asli waliin dubbanna asli ana bittiidha akkam si bilbilaa ture samoonii kanaan kaaftu bilbila si billee barreesse. Imboona bara akkuma iyyummaa xiyyaa sanattu abbitti kiyyatanii fi dhiifama nagara. Dhugama boontanii dhugama suni warra rabboontan addaan hin baafanne malee ammootti gootani ani qaataa mubaarakitti illee mee ture keessaa walaa dubbifnu mee dubbii kana mee haa cufnu keessaa wal dubbifnee wanti kun waan salphaadha keessaa walaa dubbifnu mee mubaarakii whatsappidhaan keessaan dubbannaa mee keessaan dubbannee akkama martuu naannoo warri suudillee waan argate haa fidu nuus waan argine hin finna warri kuyeetti warri Dubaay illee Qaatar illee biyya jiran ijoollimmaa Oromootu yoo waan dadhabamu taate waan argine guurree jarana biyya kanatti ijoolleen baale ijoollee fooqii biyyarraa qabdu namni uf dandeetti warra galchu odoo jarattu dhiifne
kana waan ta'eef waan guddaa miti guddaa goonee yaada adda addaan fidina nu amma akka kuweetii kanatti qaata irraa isinitti himaa jira torbaan kana sagantaa qabnaa sagantaa san fidhee jennaan ummata gadi buufnaa ummata sheekota jira nama hunna qabu jira nama guddaa jira kan inni gabbuufne waan nun jedhaniin isinit deebin waan dubbanni dammoo akka waadaa seennu addunyaan nu beeka rabbi nu gargaare isinuu rakkifnu nu hin dandeenye yoo nu hin dandeenye waagan argineef isiniin jenna martuu fi fakkatu naannoodha waan hunda isaatu asli oliinaa seebilisaa yaani soma fuulduruma namaa kana akkasi haasa'u dhiisee ijoollee kiyyaa oliin taa'e hedduutu akkanatti tola namni keessaanii hundi keessan fuula isii kan argaa wallahi nama dhiyana ijaan argeen beela fakkaatti jiran haadha qabna obboleetti qabna filtariidha kun fuula normaalaa miti bar dhiisi yaadhati yaani filtarii sintu beeka kana nu irraan beenu tiktokii kana irraan beenu nu as yoo guyyaa tokko nama jalas deemnee ilaalle ma deem beenu irraa atamma dhiisi yaadhati garaa kiyya dhiisi oromoo ma dhiisime oromoo maa nuti yaagatu biyya kanatti السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سيفو إفهما كنا مسيقافة ديتور يعني هجيد أبيتي نتين تولو سيه ميجرا أنا نانتو واداك يقوتي أما سيمو نمر وادا سينغالو وادا هاسهو هنجالتو غرا كيساتين وان سيقود أفتين فودي إن شاء الله سيقالتي inni biraa immoo kan jedhu namoota kabajamaa tas keessa jira ulfaadha wayyama asli yeroo baay'ee siqee kulleen barbaadu garuu hadda dhufuu kee baay'ee gammadeen jira mucattii tana gamaa gamanaan nutti jabaatte malee silaa akka dhuunfatti ji'aawwaa ofirratti fudhadhasiif yoo an ji'a fudhadhu jedhu gama biraan illee waan biraan nu dhufu isinii galtee tana rakkan malee isiirratti xiyyeeffatuu hin dandamne gama kiyyaa waan rabbiin aalaa fi isirraa mindaa kiyyarraa akkuma dheengadda galchisan silaa ji'arraa galchaaf namni ilmoo qabu namni dhaltee dhala uf jalaa qabdu wallahi dhalatti hin jabaatina namni dhaltanii osoo ilmoon teetuun beelofte si jedhanii maaltu si dhagaha bar mucattiin tuni akka oromoo osoo saba biraa taate hadda bari qananiituun akka intala tanaa hin jirtu nu miliyoona 60 bar oromoon warra maqaan jiru malee warra hojiin du'e dhugaa isinii hima namni hadda koottaa mucattii tana gargaaraa yoo jennu yoo koonsartii jedhan shamarran teenatuun rabbiin isin haa qajeelchu 500 baaftanii deemtan wal beeyna biyya tana keessa waliin jirra birrii 100 takka yoo baastanii intala tana gargaartan maaltu isinirraa bu'a ajrii rabbii keessanirraa argattanii aanan guyyaa tokkootti fuu isinii ta'a ani kanaan dura yoo birrii 10 kennuu saalfatte nama 10 gurraa birrii 100 galchu isiidhaa bu'a irriita yoo galchuu saalfatte nama 25 walirra buusa isii bu'aa galchaafi yoo saalfattani bar hin xiqqoo jettani yoo ka ofitti tuffattan ta'e yaa ilmaan ayya oromoo jennee miidiyaa kanarra warri yaanu osoo saba biraa taate intalli tun hadda asin jirtu nurraa dhalatte wallahi bakka tana dhiichi waan oromoo irraa dhalatteef nama shadhaluu miti hadda dhalli takka guddisuu namatti ulfaate ilmoota akka dhaluu namatti hadda ilmoota akka guddifatuu namatti ulfaate jirti yaa ilmaan ayya ilma shammee maalayya ifi bira taa'e waan kan ifitti fudhadhu sammuu keetti fudhadhuuti mee osoo ana ilmooti takkitti guddifatuu dadhabe isiin haati shaniitummaa nutti dhagahama jedhe kanarratti wal haa gargaarru waan silaa godhuu qabnu waliin haa goonu nama tokko irratti illee hin laalinaa nama maaliin jedhe ebalummaan dhufne feemasiin ebaluu nama tokko feemasummaa isaa hin laalin ati waa ka isa yaamtu sun dhufi keetii maal godhu jirta ati osoo nama yaamin dur ati yoo hiyyeessa taate daaraa keessa gangalattee birrii takkattiisani kinu ani hiyyummaati irraa tana godhee foo jette ka qabu sun sirraa laalee ifittiin saalfatee osoo ati hin yaamne dhufee waa godha asli kana wannan jedhu na folchaa dubbisin itti asli asli me whatsapp sibil bila dubbadhu me dubbii kana jiran katarte ka gara tare dhiisaa jennee bar amma namni reefu bay dhiisaa me nama deemu matina dhiisaa whatsapp sibil bila bay me ay min halan ne ara usse دائما جنوات العرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتني
أمبارح دبي كان رتلي عصا الدون جل دولي عصا ولين ينفدو نمني أغرتي وانيات وانين قلشة إبالو أكس إبالو ما قدو دبي إبالو أكس ما تاو دبي وان أكس ديساتي ورموتي ما تمكن كيتيف أنيمالي جديتي وفتلالي keessaaf warri tiiktookii kanaan akkasiin godha jette waan hin godha jetti godhi argami bes nama irraa ilaalin jettu ati mataa kan keeti jechuudha waan kana godhuu feetee miti egaa waan san godhuu feetee jettee waan waadaa galtee waadaan namni galagartee waadaan namarratti deeyiniidha akka nama deeyinii nyaateeti beektu kanaafuu waan hin godha jettanii yaaddan naman eegina nama dhiisa namarraan eegina ebalumaa akkas godhuu dhabee ebalumaa achiin san ta'uu dhabee ebalumaa san ta'uu dhabee dhiisaati agartee matuma keetii irra fudhadhu shanis taatu lamas taate takkas taate waan dandeessan godhaadha akkasi nama qeequ nama bakka dhiisaa waan nama qeequ irra dhiisaati matuma keessanii waan dandeessan godhaa fi waan dandeessan waan karaas yoo shan dandeessu riyaala shan dandeessu lama dandeessu takka dandeessu mataan keetii waan suudii irraan danda'ama kas jala barreessaa jirtu mee warri rakama guruppii sana as jala nu barreessaa warri as jala jirtan guruppii keessa himtee achirraan ergitee waraqaa darasanii guruppii seenii dhuunfaanis ergitu rakkoon qabu hin danda'ama bakka feete iyyuu namni dirqama guruppii seenee jedhee cinqamuu hin barbaachisu nam tokko feeta guruppiin jaallatu kanaafuu namni yoo guruppiillee jaallatiin dhuunfaa kan keetiin akka barbaadetti erguu dandeessa suudii ta'ee bakkuma fedhe iyyuu namni yoo itti yaadu beekta. Asirratti maaliif hin jedhe beektaa guruppiin sun yoo xiqqaate nama 150 wanni nu walitti qabnee guruppii keenya sana irratti hojjechaa jiru dhugumatti akka gargaarsaatti namni akka ijoollee duudii guruppii kennaa kanatti riizaalti godhaa jiru hin agarree gammaatti. Maaliif arsoomni qorsoo godhu jettu tana koomee dhuunfaan fedha jettee dhuunfaan kafeetu kalaas ati waan dhuunfaan dandeessuun goota akkaawuntii yoo siifuus gaafadhaan ayyuu gaafadhaanuu siifiin ergaa rakkoon qabu eega dhuunfaan feeti rakkoo miti keessa akkaawuntii maaliif ni barreessitee jirti lakkoofsa kanaan kootta fooloo godhiiti raqama kana barreessiiti raqama kana yoo gartee itti galchite namni guruppii barbaadan seenuu hin dandeettanii ijoolleen suudii baay'isawee keessattuu jechaadha maaliif haala yoo danda'ame dhufnee isinirraa fuudhuu dandeenyullee waan dandeenyuuf isinirraa dhufnee fuudhuu dandeenya waan يا إله العالمين يا موتي الركيسة مرادك يا بيتا كدا كونا دكيسة أمان جيرا دنبيكو بيتي دنيا كيسة يا الله سنجال لدى ستو بيكوان كيسة